kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Amusaar bagnayyaan gara Amusaaritti dhuftan jechaa ta'arraan kana viidiyoo editingiidhaan wal qabate barnoota ajaa'ibaa tokko qabadhe isinii dhufee jira. Innis yeroo hedduu koomentii irratti kan argu namoonni viidiyoo editingiidhaaf appilikeeshinii kam yoo fayyadamne irra baay'ee gaariidha jedhanii yeroo kaasan ni arga. Isaan kana keessaa appilikeeshiniin viidiyoo editingiidhaaf itti fayyadamnu hedduutu jira. Isaan keessaa garuu irra baay'ee wayyaan namoota bilbila qabaniifis kan fayyadu kam akka ta'e arra waliin ilaallaa jechuudha. Isaan kanaan wal qabateeti appilikeeshinii hedduutti fayyadamuu ni danda'a. Hedduun namoota garuu Adobe fayyadamu jechuudha. Adobeen kun gosa lama. Innis Adobe Premiere yookaan Adobe Pro fi Adobe After isa jedhamutu jira. Isaan kana hedduu isaa creek gochuuf yoo creek yoongoon itti fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Inni kun immoo Adobe makanaayyuu namoonni hedduun itti fayyadamuuf koompitara qabaachuu qabu jechuudha. Moobaayila harkaa irratti garuu Adobeen itti fayyadamuun rakkisaadha jechuudha. Kanaaf hedduun namaa kan itti fayyadamu KineMaster, Filmora, Canva akkasumas appilikeeshinoonni garaagaraa ni jiru. Isaan keessaa garuu ajaa'iba kan ta'e CapCut'dha jechuudha. CapCut'n bilbilaafis koompitaraafis addatti jira jechuudha. Isa kanaan wal qabatee CapCut irratti watermarkinis akka isaan kaawwan nama hin rakkisu jechuudha. Salphumatti remove gochuu waan dandeenyuuf isa kanatti baay'inaan kan fayyadamnu ta'a jechuudha. Kanaaf jecha KineMaster yoo fudhattan hanga kafaltanii remove hin goonetti bilisaan remove gochuu hin dandeessanii jechuudha. Filmoraanis akkasuma appilikeeshinoonni akkas Copilot warri jedhaman akkasumas ProCut warri jedhamanis jiru. Ammaan kan OBS Studio kan jedhaman hedduu ni jiru. Isaan kunniin creek ta'uu qabu jechuudha. Garuu bilisaan hedduu waan hin arganiif CapCut'n garuu wantoota hedduuf nama tajaajila. Guyyaa irraa update kan ta'u koompitaraafis bilbilaafis addatti kan jiru waan ta'eef inni kun baay'ee baay'eessaa jechuudha. Kana wal qabatee CapCut'n bultima buluun update ta'aa deema jechuudha. Isaan kun garuu yeroo tokkotti yoo buustan isuma sana fayyadamtu jechuudha. CapCut'n hedduu kan itti fayyadamnu sagalee viidiyoo keenyaa guddisuu, thumbnailota adda addaa hojjechuu, baaneroota adda addaa hojjechuu akkasumas viidiyoo garaagaraa smooth gochuu fi adjustment isaa hojjechuuf kan nu fayyadudha jechuudha. Inni kun viidiyoo miidiyaalee adda addaa, thumbnailota YouTube'oota akkasumas social media garaagaraatiif haala salphaa ta'ee fi best yookaan gaarii ta'een hojjechuuf kan itti fayyadamnu ta'eeti. Inni kun haalaan itti fayyadamu kan qabnudha. Salphaadha. Asirratti wanni nu beekuu qabnu tokko inni guddaani aspect ratio waan jedhamutu jira. Aspect ratioon hundarrattis kan barbaachisu yoo ta'u asirratti garuu aspect ratioon isaa ifaaf bilisaan kan ta'edha. YouTube'if addatti, Instagram'if addatti, Facebook'if addatti akkasumas viidiyoo sinimaa garaagaraatiif addatti MP4, MP4, MP3 isa jedhamaniifis addatti kan kaa'ee jechuudha. Kana wal qabateeti smart viidiyoo ta'e tokko hojjechuu fi especially warri bilbila harkaa fayyadamtan yeroo CapCut kana fayyadamtan baay'ee baay'eessa waan jedhu isinii kaasuudhaaf jechuudha. Kanaan wal qabateeti namoonni hedduun akkaataa itti fayyadama CapCut kanaa gadi fageenyaan warroota hin hubannetu jiru. Inni kun kan dalagu viidiyoo background remove gochuuf akkasumas aspect ratio isaa sirreessuuf Instagram immoo YouTube immoo TikTok immoo Telegram immoo akkamitti gochuu barbaaddu kan jedhus asumarra jira. Akkasumas barreeffamoota akka miidiyaatti fayyadamnu hedduu kan miidiyaaleen hedduu ittiin fayyadaman CapCut kana jechuudha. CapCut'n waan inni hin fayyadamneef muraasa jechuudha. Kana wal qabatee barnoota CapCut kana wal qabate isin agarsiisuuf jecha asirratti bal'inaan yaada isaa kaaseera. Yeroo viidiyoo wal cidatti galchinee akkaataa yaada intro amma laalaa jirtan kana isa Amusaar Tube jedhu kana kan hojjedhe CapCut'dhaan jechuudha. CapCut'n waan inni hojjenne hin jiru kan jedhee fi isa kana akkanatti bareechanii green screen erga fayyadamtanii booda akkanatti intro isaa seeraan haalaan faana buutanii hojjechuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf Amusaar intro isaa kana yoo argitaniitiin jettanii inni kun salphumatti kan isaan hojjetame jechuudha. Gara hojii biraatti CapCut'n wal qabateeti CapCut'icha eessaa argannaa kan jedhu viidiyoo kana waraabee yoo ka'e linkicha isaa
description box jala ka isinii kaa waan ta'eef achi fudhachuu ni dandeessu. Garuu appilikeeshinichi asirra ni jira jechuudha. Ani yeroo hedduu itti waan fayyadamuu fi gidduu kanatti ni argitu jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana eessatti argitu as biratti CapCut jedhee jira jechuudha. Iddoo kanatti desktop irratti arguu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf isa kana wal qabatee Copilot warri jedhamanis as gidduu kana jiru. Copilot inni jedhamu as jira. Inni kun immoo gad-dabee Pixel Labin as jira. Pixel Lab kan jedhu as jira. Isa qofaa miti ammas appilikeeshinoonni hedduun ni jiru jechuudha. Isa kanaan wal qabateeti hedduun isaa Canva wanti jedhamanis ni jiru jechuudha. Assist add text kan jedhus ni jira. Add text kan jedhu kanas asii ni argitu jechuudha. Gidduu kana ni argitu jechuudha. Mee gara CapCutitti deemnee akkaataa video editing fakkeenya itti hojjennu haa ilaallu. CapCuticha irra deemuudhaan yeroo tokko cuqaasuun gara keessatti ni seennaa jechuudha. Yeroo seennu CapCut irratti fuula akkas jiru ni argattu jechuudha. Isaan kunniin AutoCAD, Retouch, Auto Caption, Photo Editor, Remove Background, Camera, Teleprompter, all tools kan jedhu kan ni argitu jechuudha. Kana wal qabatee iddoo kana iddoo new project jettu kan irra tuquudhaan gara keessaatti ni gallaa jechuudha. Gara keessaatti ni galla. Fakkeenyaaf yeroo argitan inni nuu gara viidiyootti isin fudhata. Yeroo inni gara viidiyootti isin fudhata iddoo gara gadii kanatti gara dhufuudhaan iddoo HD jedhu kana itti marsitanii erga HD kan irra tuqxanii booda gara keessatti footoo filachuudhaan ni seentu jechuudha. Footoo tokko filachuudhaan ni seentu. Isa kana footoo lama wal cinatti akkamitti akka hojjetamuu danda'u wal agarsiifnaa jechuudha. Fakkeenyaaf inni jalqaba isa kana galchinee add goona. Isa kana galchinee add goona. Sana booda footicha kanatti gaddee viidiyoo kana erga galchinee booda footoo otoo hin taane viidiyoo kana erga galchinee booda gara gadiitti dhufuudhaan aspect ratio iddoon jedhu as jira jechuudha. Iddoon aspect ratio jedhu jala kana jira jechuudha. Kana irra tuquudhaan aspect ratio isaa jala kanatti sirreessinaa jechuudha. Jala kanatti aspect ratio isaa ni jira. Iddoo kanatti kan argitan kun aspect ratio isaati. Inni jalqaba irra jiru 9:16 TikTokidha, itti aanu YouTubeidha, Instagramidha, YouTube videodha. Inni kunniin akkasuma ratio isaa jira. 2:35 gara tokkotti kan jiru inni kun sinimaadhaaf kan gargaaru jechuudha. Kana erga sirreessinee booda isarra tuquudhaan ratio isaa erga sirreessinee booda YouTube fakkeenyaaf YouTube irratti kan deebisnoo ta'e background isaa jala kanaan jijjiirra jechuudha. Background footicha as dhufuudhaan background isaa isa filanne galchuu ni dandeenya jechuudha. Yoo ta'u baate isa kana, yoo ta'u baate immoo isa kanas gochuu ni dandeenya jechuudha. Kan filattan galchuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf isaan kanneen asii filachuun ni waan danda'amuuf isa kana galchuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana galcheen jira. Sana booda erga background galchee footoon asitti ni jira jechuudha. Footoo kana wal cinaadha, viidiyoo kana wal cinaadhaatti akka inni sirbu yoo barbaanne ta'e yookaan viidiyoo lama wal cinatti akka dubbatu yoo barbaanne ta'e isa kan as dhumne sana booda inni kun galee jira. Isni kun dubbachuu ni danda'a jechuudha. Inni kun dubbachaa jira. Isa itti aanu immoo as dhufuudhaan overlay jechuudhaan galchinaa jechuudha. Overlay jedhee viidiyoo itti aanu galchuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana yoo kan galchu taate HD jedhee gara keessatti kan galchu yoo ta'e inni kun viidiyoo isa lammaffaadha jechuudha. Inni gubbaa viidiyoo isa biraati. Inni kun ammoo viidiyoo isa lammaffaa jechuudha. Viidiyoolee kanneen lamaan fuudhuudhaan wal cinaatti akka isaan hojjetan gochuun ni danda'ama jechuudha. CapCutiin waan inni hojjenne hin jiru waan jedheef isa kan. Isaan kanneen yoo laaltani bifa kanaan amma hojjetaa jiru jechuudha. Isaan kunneen lachuu viidiyoo kophaa isaaniitti jiru jechuudha. Kana gochuudhaaf garuu erga akkas gootanii booda isa kana irra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtanii asitti maaskii gootu jechuudha. Maask erga gootanii maal gootu isa kana akkasitti tuqxu jechuudha. Akkasitti erga tuqxanii horizontal gootan lamaan isaaniitu horizontal gochuudhaan akkasitti taphachuu ni danda'u jechuudha. Inni kun viidiyoon gosa kanaan isin hojjettan kun background isaa blur gochuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf inni kun background minimal godhee
balar gochuu hin danda'a jechuudha. Mooshinii isaa irratti kan hojjetamu waan ta'eef. Wantoonni hedduun asirratti ni ta'amu jechuudha. Wantoonni hedduun asirratti ni taasifamu. Fakkeenyaaf viidiyoon kun lamaan bahuu ni danda'a jechuudha. Viidiyoon kunniin bahuu ni danda'a jechuudha. Isa kana tuunee sana booda viidiyichi hojjetaa jiraachuu isaa kan nu agarsiisu argachuu ni dandeenya jechuudha. Isa kana yoo irra tuqataate isa kana irra tuqee saawundii isaa asii dabaluu ni danda'a. Saawundii isaa asii akkasitti ol dabaluu ni danda'a jechuudha. Kana qofaa miti viidiyoon CapCut irratti akkaataan inni itti hojjetamu hedduutu jira jechuudha. Wantoota hin barbaachisnes irraa kutuuf viidiyoon kun akka qixa ta'uuf inni kun watermark isaati irraa kunna. Kana booda as dhufnee viidiyoon kun qixa akka ta'uuf jecha viidiyoo isa jalaa kana irraa kutuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf isa kana split jennee delete yoo goone viidiyoon kun qixa dhufaa jechuudha. Viidiyoon kun qixuma isaatti waliin xumuraa jechuudha. Kanaaf gosa kanaan hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Sana qofaa miti barreeffamas jala kanatti galchuun ni danda'a. Fakkeenyaaf barreeffama tokko galchuu. Kabajamtootaa fi kabajamootaa fi jaalatamoo hordoftoota keenya kan jedhu asitti galchuu ni danda'ama. Keenya jennee sana booda as dhumne asitti galchuu ni dandeenya jechuudha. As biratti editingii isaa finnee as galchuun sana booda barreeffamichi akkaataa inni yaa'ee itti deemus sochii barreeffamichaas gochuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf as tuqnee jirra. Iddoo kana dhufuudhaan barreeffamicha asitti jijjiiruu ni danda'ama. Backgroundii barreeffamicha tolchuu ni danda'ama. Sana booda as dhumne keelloo yookaan diimaa gochuun ni danda'ama jechuudha. Isa kana haala kanaan barreeffamichas akka inni animate ta'u gochuun ni danda'ama jechuudha. Animate akka inni ta'u gochuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf animationota as jiran keessaa tokko kuno ilaaluu ni dandeessu. Inni kun akkaataa barreeffamichi inni itti deemu isin agarsiisa jechuudha. Kanneen keessaa types akka ta'u gochuun ni danda'ama. Hedduun isaa asumatti kan raawwatu waan ta'eef namoonni hedduun waan kana faana buutanii yoo ilaaltan isin fayyada jedhee qabadhee kan dhufeef jechuudha. Fakkeenyaaf as keessaa kan hojjetu jala tuttuquudhaan itti fayyadamuu ni dandeessu. Types gochuu ni danda'a. Trial gootanii karaa hundaan ilaaluu ni dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf barreeffamichi akkas ta'ara jechuudha. Isa kana gara hundaatti akka deemu ni gootu. Hunda irra akka dhiyaatu ni gootu. Sana booda as dhuftanii kilik yoo gootanii bifa kanaan barreeffamichi deemuu ni danda'a jechuudha. Haala kanaan viidiyoo editingii salphamutti istaayilota garagaraatiin hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Barreeffamichas asitti istaayilii isaa jijjiiruun ni danda'ama. Fakkeenyaaf isa kanatti gochuu ni danda'ama. Isa kana godhuu ni danda'ama. Karaalee hedduun barreeffamoota ofii barbaadanitti jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Inni kun waan inni hin danda'amne hin jiru. Barreeffama xiqqeessuu guddisuun asitti kan taasifamu jechuudha. Strookiinis jira. As biratti immoo ishee kana fuutanii gubbaa kanatti kaa'uun ni danda'ama jechuudha. Ishee kana as gubbaatti kaa'uun ni danda'ama. Yoo ta'u baate immoo gara duubaatti deebi'uudhaan isa kana akkas gochuudhaan kaa'uun ni danda'ama jechuudha. Ilaalame isa kana. Inni kun gara duubaatti haa deebinu. Isuma duraatti haa deebinu as dhuftanii sana booda add text erga jettanii booda gidduu kana dhufuudhaan foontii trendii ta'e asii itti dabaluun ni danda'ama jechuudha. Asii itti dabaluun ni danda'a. Isheen kun fakkeenyaaf as ol dhuftee gidduu kanatti kaa'uun ni danda'ama jechuudha. Subscribe kan jettu as kaa'uun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf jecha viidiyoo haala kanaan edit gochuun CapCut irratti baay'ee salphaa. Haala kanaan itti fayyadamuu kan dandeettan ta'u asumaan isin beeksisa. Hundi keessanuu yoo sirnaan itti fayyadamtan isa kana wantoota hedduuf fayyadamuu ni dandeessu. Viidiyoo kana CapCut gaafii keessan isin na gaafattan irra dhaabbadhee kan isin dhiyeesse ta'uu isaa beektanii
Kanaaf jecha bifa kanaan yoo itti fayyadamne edit ittiin goone baay'ee kan nu fayyadu ta'uu isaati. Kana qofaa miti viidiyoo kanas ammoo stiikera irra godhuun ni danda'ama jechuudha. Stiikera irra godhuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf isa kana stiikerii kanaan yoo godhate isa kana stiikera kanaan gochuu ni danda'a. Isa kan erga tuqee booda isa kanatti erga darbee booda inni kun as keessa galuu ni danda'a. Inni kun as keessatti galuu ni danda'a jechuudha. As keessatti galchuu ni danda'a. Isa itti aanu immoo viidiyoo itti aanu kan itti aanu irra deemneeti akkas gochuu ni danda'ama. Overlay ka jedhu bira jirra. Fakkeenyaaf isa kana tuquudhaan asitti stiikera isaa galchuuf ni danda'ama jechuudha. Stiikera isaa galchuuf ni danda'ama. Sababni isaa isa kan irra jira. Sana booda gaddeebeeti as dhufee stiiker galchuuf ni danda'a jechuudha. Stiikera yoo tuqu as tuqa sana booddee garanatti dhufuudhaan stiikera isa kana asitti bal'isee fi galchuu ni danda'ama jechuudha. Bifa kanaan stiikeroota lama yeroo tokkotti fayyadamuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf isa kan haga asitti yoo kan godhu taate dhuma irratti yoo ilaaltan ta'e barreeffamni deemu gidduutti akkanatti kukkutamee taa'uu isaa argitu jechuudha. Isa kana garjallaa isaatti illee waan godhu gochuu ni danda'a. Garanatti fiduu ni danda'a. Isa kanas illee asumatti gafiduu ni danda'ama. Isa kana bifa kanaan editing isaa hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Inni kun kan taasifamaa jiru applicationii CapCut waan ta'eef bifa kanaan itti fayyadamuu ni dandeettu. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti isinuu wantoota hedduu tuttuquudhaan keessa yoo galtan argitanii biraa deebuu waan hin dandeenyeef itti fayyadamaa isiniin jechaati. Isa kana asumarratti haa xumuruuti. Barnoota biraatiin walitti kan deebinu ta'a jechuudha. Barnoota biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Kanaaf hangasitti nagaaf jaalalaan naa turaa isiniin jedha. Ciao.